Kam jirtu? Naguma? Nagaa. Har'a sakatta'insaatu jira. Go! Go! Faranji go! Go! Sakatta'insaatu jira. Waraqaa eenyummaa kee? Dafii waraqaa eenyummaa. Waraqaa eenyummaa. Waraqaa eenyummaa. Miilli kee asirra maaf hin jiru? Waraqaa eenyummaa hin galu, miillatu hin galu. Kanaan hin yaaddu, isa kanaan immoo hin fiigduumi. Maaf hin galu? Kaasimee harka keessa oolee. Maal? Meeshaa qabatteetta? Naannoo himi? Yeroo 10 naannoof taasise. Naannoo himi? Naannoo gara kootti. Sammuun kee nagaa miti. Homaan qabanne? Maa qabadheen jiru? Homaayyuu moo? Merree mataa kee. As keessaa waan dhabamuun. Murattooti? Nan muradha. Yoomiin? Gamta yeroo qabnu yeroo nurra deemna bar. Afaan Oromoo. Kot. Deebi. Jisee deebi. Afaan Oromoo dubbata? Afaan Oromoo dubbata. Eenyudha maqaan kee? Tottobaan nama biyya Oromoo. Irra deebiime? Tottobaan nama biyya Oromoo. Biyya Oromoo. Ati Oromoodha? Adii uffisteeni adii fakkeessitee ati miti. Atumtuu adii fakkaattee yakka hojjechuudhaaf deemtu. Qabadhoti. Kottu. Ani. Natti buusta. Ganaan boolla si buusa. Homtuu hin jiru? Homtuu hin jiru. Doolaaras hin qabanne? Waan tokko. Yakkamtoota lamaan. Maalummoo balleessine? Adii fiddee dhuftee yakka hojjechiisuudhaaf. Baandaa. Ati keessi kee gurraacha, irri keessi kee adii. Amma qorannoodhaaf deemuu qabna. To'annaa seeraa jala ooltaniitu. Deema. Bakka seeraa deemna amma. Ilaa wanta kana sirreessuu dandeenya. Maal goonee sirreessina? Maal goonee sirreessinaa innis haala nama jiru sirreessuu dandeenya. Sanni adii ta'es dogoggora guddaadha kun sirreessuu dandeenya. Isan afaan Oromoo beekus afaan Oromoo akka hin beekne goonee. Hojjaan isaas immoo yoo isinitti hin tolle ta'e akka yakkaatti yoo ilaalame nan gabaabsa. Anumatu dogoggora kooti. Isa bakka seeraa deemneetu dogoggora kooti. Maalitu achi hin gahin walii galuun isin ma danda'ama? Maalitu walii galla? Yes! Akkamitti na yaaddena? Ani poolisiidha. Poolisii ummataaf dhaabbate. Dheesii! Deemi lamaan keenya. Deemi. Kana rakkataa naa fudhatu. Nama biyya Oromoo. Gamta bagana kan dhuftan. Tole galatoon. Maal isin gargaaru? Akkuma argitu keessummaan qabadhee dhufe keessa lafa fagoo irraa dhufan waan si ajaa'ibu biyya hambaa turre waliin guyyaa masadii guyyaa afurii erga biyya keessa seenneeti. Dhimmoota gurguddaa piroojeektii gurguddaa irratti hojjechaa turre biyya hambaa Awurooppaa fi akkas gara Ameerikaa kibbaa kana keessa irraan dhufne hojiiwwan dhaabbata gurguddaa wajjin hojjetaman baay'ee bu'uuressinee dhufne isaanii Singaappoor keessatti kaampanii jaha dhaabanii ani immoo beektan immoo jaalalan biyya kanaaf qabuuf jecha maaf biyya kanatti immoo waan kana investiin godhanii maaf hin fayyadamtan isinii dhaloonni biyya kanaa isa jedhuun amansiiseen fidee
Isa kanaaf immoo biyya keessaatii wajjin hojjenna jennee kan nuyi filanne inni tokko dhaabbata keessan kanadha. Isa kanaaf hoogganaa barbaanneetu iyyudha. Tole seentu garuu maaliif akka isa barbaadan akka isa beeksisuuf maal jedhu? Weel maal sitti fakkaate? Dhimmichi dhimma biyyaati, dhimma guddaadha. Dhimma kaapitaala guddaadhaan geggeeffamus waan ta'eef siin humna kee ol ta'uu danda'a. Humna kee olidhas. Kanaafi yaa okay. hin jarjarra. Isaanuma hoogganaa wajjin haasa'utu irra gaarii. Tole seentu deeqaa lama qofa. Qabatanii jiru. Hamma yoomiitti daqiiqaa 2 daqiiqaa 5 jettanii nama teessistuu isin. Maal jechuudha? Hamma yoomiitti waa'ee yeroo isiniif galu. Keessummaadhaa bara kanan fidee dhufe. Keessummaa biyya hambaasayyuu. I am sorry. Please. Ifam. Na beeksisan. Maal nuun jedhu isaan ankoo rakkina qaba. Ani isin ijjina iyyuu rakkina naanna'ee argeera iyyuu. Argeera waa'ee yeroo rakkina keessan beeku. Nun taajjabanii isaan. Nun taajjabanii keessummaan. Biyya hambaatii dhufanii nuuf jedhanii akka kanatti dhamaanii daqiiqaa 2 taa'ee gaetta. Yoom isinii garasiif waa'ee yeroo. Maal nuun jedhu isaan amma maal nuun jedhuudha. Ani amma wanti na ilaala. Kolfata. Nu taajjaban. Argite utuun sitti muut immoo. Utuun sitti immoo nu taajjabsiifte biyya keenya irratti. I am sorry. I'm sorry. No problem. Ifam amma seentu. Ifama guddaa. Yoona xumuru. Maal gochuu hin danda'a silas? Aan garuu kana jedhu jira hirkoon. Mandaruma keessa naannaa ammayyuu akkuma jiru. Hojiin barbaada jedhe. Ammayyuu wajjinuma jirtu moo? Wajjin jiru. Nama gaddisiistu baay'ee. Weellaa. Yeah. No. Tole galatoomaa dhuftaniif maal isin gargaara? Isaan egaa keessummaadha. Keessummaan qabadhee dhufee biyyoota gurguddaa Awurooppaa keessa akkasumas biyya kana keessatti immoo hojii investimentii hojjetu dhaabbatoota gurguddaa qabu. Dhaabbatoota Awurooppaa keessaa dhaabbata 8, Afrikaa keessaa immoo dhaabbata 12 dhaabanii jiru. Amma immoo biyya kana keessatti hojjedha. Yaada jedhu fidanii ani immoo gaariidha. Yaadi keessan gaariidha. Hojjedha. Biyya kana keessa hojiin hin jiru. Hojiin hin jiru waan ta'eef hojjedhaa jedheen amansiiseen fide. Isa booda biyya kana keessaa immoo kaampaanii 3 filatan isaan wajjin hojjechuudhaaf. Kaampaanii gaariidha jedhamanii yaadaman 3 fudhatanii isa keessaa tokko keessan kanadha. Isinii wajjin hojjechuu barbaadan. Isin immoo isiniif carraa guddaadha. Carraa guddaa eenyu dhaabbatoota 50 walitti nu gaafatan wajjin hojjechuudhaaf. 3 qofa filatan isaan 3 qofa. Kun immoo isiniif carraa guddaadha of dabarsuu immoo qabdanii. Amma keessa beekannoodha waan isiniin jedhu of dabarsuu hin qabdan carraa kana. Itti fayyadama. Invest gochuu qabdu. Namoonni kan biraan yoo carraa kana argan itti fayyadamu. Isin immoo carraa kana yeroo argattanii sirreessanii itti fayyadamuutu irra jiraata. Isin. True false? True. Hin barbaadu isaanis. Kanaaf of hin dabarsinaa. Waan isaan isin gaafatanii daftanii yeroo isaan isin gaafatanitti invest gochuudha. Wajjin hojjechuu of hin dabarsinaa carraa kana. True false? True. Isaan immoo waan jedhan qabaachuu danda'u. Yaada isaanii Okay, thank you. waan guddaa kaasan isaan amma yaada cimaa tokko kaasanii waan ajaa'ibaati. Maaliif kaampaaniin keenya kaampaanii keessanii wajjin waan baay'ee walitti fidu qaba. Waan walitti isaan fidu qaba. Kun immoo nuun baay'ee gammachuutu nutti dhaga'ama isinii wajjin hojjechuu keenyaafi jechaa jira. True false? True. Kanaaf How to work now? isin jaallataniiru baay'ee maaliif informationii qabu waa'ee dhaabbata keessanii. Maal jedhaa dafneema yoo jalqabne yoo maaliif waan isinirraa eegamu daftanii waliigaltee mallatteessinee hojiitti yoo seenne yoo iddoo biraatti investi gochuurraa isinii wajjin isin immoo waan isinirraa eegamu fiddanii yoo dafne hojiitti seenne yoo waan yeroo beeku baay'ee itti fayyadamuu danda'u. True false? True. How to work now? Maal amma haalli isinirra jirtanis maali? Akkan immoo qaala'insi kun isinirratti dhiibbaa qabaa?
jedhu gaa dhimmichi qarshii jiwaa wal qabatuu fi xinnoo yaaddoo sanaas qabu. Akkamii haalli kaapitaala keessanii qarshii ni qabdu qarshii guddaa qabdu nu wajjin hojjechuu fi jedhu kanuma gaaffiin isaanii salphaatti. Tole, amma isaan waliin kaakaa carraan ake. Ingiliffa dubbatu barisaan. Rakkoon qabu. Isaan wajjin kaakaa. Ingiliffa dubbattu moo isin? Rakkoon qabu. Isaan wanna wajjin haasa'an. Ingiliffachuun isa biyya keessaa miti. Ingiliffuma isa bakkee haasa'u isaan. Ingilish for Itoophiyaa miti. Rakkoon qabu. Hin dubbattu isuma? Rakkoon qabu. Isaan wajjin haasa'an. Tole. Hileeko. Akkam? Jira. Kan hin jedhu meerkoo? Yeroo darbe namicha diinii gamtaa wajjin ta'anii qarshii sirkaa fuudhan sun. Qallaa wayiidhaa? Dheeraa? Tole. Lakki himaafan barbaade. Tole. Bye. Welcome, Mr. Kam. Nice to have you here. As you know, our country Ethiopia has so many resources. So just our business also has so many sectors. So in which department or in which sector you want to work with us? Please can you tell me a little bit about your business that you want to work with us? Do you have any business idea? True or false? True. So please can you tell me your business idea that you want to invest? True. Please tell me the business that you want to work with us. True. Oh my God. Please tell me the business that want to work with us. True. You guys are kidding? True. Are you joking with me? Why don't you tell me? True. Are you joking? True. Please tell me the business that you have. True. Don't you have business idea? True. Oh my God. You guys, please tell me the business that you want to engage with us. True. Are you kidding, you guys? True. Abumetti me wanne inni jedhu naan galle. True. True. Waan ta'e jedhi kaam waan ta'e dubbadhu. True. Boos ifama. Rakkoon qabu. Tokko. True. True. Gamta. Maal gochaa jirtu? Maal wanti isin hojjechaa jirtan kun? Maal gochaa hojiirra jirra jikeen argui? Maal gochaa jirra? Haasa'aa jirra kaa. Dhimma hojiirratti haasa'aa jirra. Waliigalaa jirra immoo. Wantoota haasaa mana haasofnee waliigalaa jirra. Haasofnee iyyuu xumurree ture. Tottoobaa immoo maaltu fidee eessatti dhageessati maqaa isaa tottoobaa ta'u immoo. Yeroon hojii hojjedhu na teellaa deemtanii tottooban isin jettan maaloo dhaaramne jedhan. Hojiirra jirra biti argaa jirtanii akkana hojii hojjechaa jiru. Finnee turree finnee amansiisnee waan meeqa walii wajjin dubbannee turuu hedheena jeegallee mana. Ani hojii hojjechuu hin danda'uun jedha amanasitti. Asii mootummaan warra hojii hin qabne hojii uumaa jedha. Yeroo nun hojii uumnu na teellaa deemtanii tottooban akkamitti hojjedhan hojii? Moo hojii dhiisiidha? Hojii meeqa faana jalaa kuffistu kana? Maal godhan kan? Moo agabuu duudhaan jedhu mucaan kunis hojjetee nyaatinidha? Hin jiraatinidha? Akkasii. Hawaanan sitti muumna hojii koo keessaa naa ba'an barbaadu. Hojiitti hin jira keessa deemtanii na teellaa deemtanii tottoobattanii mucaa Oromoon godhina. Adiidha mucaan. Akkasumatti kaa? True. Maqaan deemuu dandeenya? True. Tiruun kee haa turtu.